Harka kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Bunnaa Uwwaa Beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuuf beeksisee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti hojjetaan wangeelaa tokko loltoota mootummaatiin ajjeefamuunis beekamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaa ministeera muummee itti aanaa taasisuun muudee jira. Oduu keenya biyya alaatiin ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun wixinee dhukaasa dhaabuu qophaa'e irratti fooyya'insa amaas akka godhamu gaafate kufaa gochuun Gaazaatti injifannoo guutuu argannaa jedhanii jiru. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo argachuuf beeksisee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Beegiitti Cibiraa zoonii lixaa kan ta'e Birgeediin Odaa Kaarraa ganamarraa aleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo galmeessuu beeksisee jira. Aanichatti aleellaa raawwateen loltoota mootummaa Itoophiyaa hedduu ajjeesuu himuun kanneen biroo immoo madeessuun booji'uu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo ibseeti jira. Loltoonni mootummaa naannoo Oromiyaa mara keessa bobba'uun ajjechaa jumlaa namoota siivilii irratti raawwataa jiru. Haaluma kanaanis guyyaa kaleessaa loltoonni mootummaa dargaggeessa tokko raasaa itti roobsuun hoggaa ajjeesan viidiyoo mul'isuun miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti hojjetaan wangeelaa tokko loltoota mootummaatiin ajjeefame. Waraanni faashistii PP godina Wallagga Lixaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Kuttaalaa Kuusii jedhamu keessatti jiraataa gandichaa kan ta'an obbo Imaanee Naga'oo nama jedhaman ajjeesuun himamee jira. Loltoonni mootummaa kunneen guyyaa kaleessaa Guraandhala 7 bara 2024 ganda Amballoo bakka addaa Oomee jedhamu lafa qonnaa isaanii irraa qabuun dararaa erga turaniin booda guyyaa har'aa Guraandhala 8 ajjeesuun mirkanaa'ee jira. Obbo Imaaneen hojjetaa wangeelaa ta'uu isaanii malee badii tokkollee kan hin qabne ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Haaluma kanaan waraanni maafiyaa PP ganda Amballoo keessatti rasaasaan rukutuun ajjeesanii jirus jedhee jira. Aanaa Baabboo Gambeel kana keessatti hidhaa fi saamichi hamaan waraana mootummaatiin raawwatu jabaatee itti fufee jira. Ambaasaadder Reediwaan Huseen Daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoo nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'uun muudaman. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad namoota garagaraaf muudama kennuu ragaan miidiyaa mootummaa biyyattii irraa bahaa jiru ni mul'isa. Haaluma kanaan Ambaasaadder Reediwaan Huseen Daayireektara olaanaa tajaajila odeeffannoo nageenyaa biyyaalessaa ta'uun muudamanii jiru. Akkasumas Tigist Ahimad ammoo Daayireektara olaantuu bulchiinsa nageenyaa odeeffannoo taasisuun muudaniiru. Ambaasaadder Reediwaan Huseen baroota dheeraadhaaf sadarkaa ministeerummaatiin mootummaa biyyattii kan tajaajilan hoggaa ta'uu gorsaa olaanaa nageenya biyyaalessaa ta'uun Dr. Abiy Ahimadiinis tajaajilaa turaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaan ministeera muummee itti aanaa taasisuun muudee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 15ffaa bara hojii 3ffaa har'a geggeesseen muudamtoota garagaraa raggaasisee jira. Haaluma kanaan obbo Tamasgeen Xurunaa ministeera muummee itti aanaa ta'uun muudamanii jiru. Dabalataanis manni marichaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseen ministeera dhimma alaa taasisuun muudee jira. Kana malees Dr. Magdas Dhaabaa ministeera fayyaa ta'uun muudamuun isaanii beekameera. Erga muummichi ministeeraa Abiy Ahimad aangoo mootummaa qabatanii booda namoonni 5 ministeera dhimma alaa ta'uun muudamanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun wixinee dhukaasa dhaabuu qophaa'e irratti fooyya'insa amaas akka godhamu gaafate kufaa gochuun Gaazaatti injifannoo guutuu argannaa jedhaniiru. Netanyahuun yaada kana kan kennan wixinee deeggarsa Israa'el qopheessite irratti amaas fedha akka guutamuuf barbaadu erga taasiseen booda jedhameera. Netanyahuun mariin amaas waliin godhamu eessayyuu hin ga'u jechuun waan hin milkoofne akka ta'es dubbataniiru. Wixineen biyyoota akka USA, Qatar, Masrii fi kaanis irratti mari'achiisuun qophaa'e kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 135
turu yoo ta'u waa'ee hiikamuu hidhamtoota gama lamaanis ni dabalataa jedhameera. Hamaas wixinee kanaaf deebii inni kenne torban tokko ture kibxata dheengaddaas dhagaameera. Gaaffii Hamaas dhiyeesses waliigaltichi akka hin milkoofne gochuu akka danda'u dubbatamaa jira. Neetaaniyaahuun injifannoo guutuun xumuruu malee falli biraan hin jiru jechuun roobii kaleessaa miidiyaatti himaniiru. Hamaas Gaazaa keessa kan jiraatu yoo ta'e dhumaatii biraaf yeroo eeggata malee waan hafu mitis jedhaniiru. Qondaalli Hamaas olaanaan Saamii Abbul Zuriin yaada Rootersiif kennaniin deebiin Netanyaahuu kun fedha naannicha keessatti waraana itti fufuuf qaban agarsiisaa jedhaniiru. Maddi oduu biraan immoo jaarsummaa biyya Misraa fi Katariin mariin araaraa kamisarraa magaalaa Kaayirootti qophaa'e ni geggeeffama jedhee jira. Haaluma kanaan Masriin qaamoleen lamaanuu waliigalteerra akka ga'aniif ejjennoo isaanii akka laaffisan gaafattee jirti. Karoorri Hamaas marii araaraa dhiyeesse marsaa 3 kan qabu waggaa ta'u kan jalqabaa guyyoota 45 keessatti hidhamtoonni gama lamaanii jiran yeroo itti hiikaman ta'a jedhameera. Marsaa lammaffaan immoo yeroo hidhamtoota wal jijjiiruun xumurame Israa'el loltoota ishee Gaazaa keessaa kan itti baaftu ta'as jedhee jira. Wixineen Hamaas haal duree araaraaf dhiyeesse inni sadaffaan reeffa lammiilee isaanii dabarsanii waliif kennuudha kan jedhuu fi dhuma guyyoota 135tti waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni goolabamaa yaada jedhu qabas jedhameera. Israa'el wixinee Hamaas dhiyeesse kana guutummaan guutuutti kuffistee jirti. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota guulallee miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Buunaa Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora yuutuuba guulallee miidiyaa Neetwoork sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.